yaa afaan oromoo wannin sidhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu. Bara 1965 kan barreeffamteedha. Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Namni goonni darbus seenan isaa hin darbu. Dr. Mohammed Rashaad Abdullee seenaa barreeffama afaan oromoo keessatti hayyuu ga'ee olaanaa isaanii bahanidha. Erga lubbuun isaanii addunyaa kanarraa darbe immoo waggaa 8 guutaniiti jiru. Bitootessa 16 bara 2004 addunyaa kanarraa du'aan boqotan. Hojiin isaanii garuu bara baraan nu waliin kan turu ta'a. Qophiin keenya har'aatis maatii isaanii waliin turtii kan taasisnu ta'a. Hojiin isaan hojjetanii too darban maal faadha? Yeroo ammaa kanoo maalidhaan yaadatamu jennee maatii isaanii keessa muraasa fudhannee kan isaan waliin turtii taasisnu ta'a. Isin hanga xumuraattiin waliin turaa isin jenna. An Mokonnin Gonfaati. Ana biratti kan argamanii haadha warraa Dr. Mohammed Rashaad Abdullee aadde Kariima Rashaadi. Kana malees immoo ilmi isaaniitis immoo Saud Arabiyaadha. Nuuf argameeti jira karaa Zuumitiiniin Sheek Khalid Mohammed Rashaad Abdulleeti. Isin lamaan iyyuu baga nagahan dhuftan isin jenneeti jira. Aadde Kariima akkam jirtu? Nagaa galata Rabbi. Akkam isin? Waa jajjabaattu? Jaartii cimtuudha. Tole Sheek Khalid akkam? Nagaa fayyaa. Nagaa galata. Dr. Mohammed Rashaad Abdullee ijoollee 5 horataniitiit jiru. Aadde Kariima haadha warraa isaaniiti. Mee isinirraa eegalla aadde Kariima. Dr. Mohammed Rashaad Abdullee nama akkamii turan? Yeroo isaanii ganama Oromoo hunda dalaganii hin qabu turani. Nyaataa fi dhugaatii illee dhiyeessanii akkuma isinuu beektan akkasumas jiruun isaanii dabartee akka jiran Oromoo maa yaadajanii mataa ofillee yaanne nan uffadhallee jedhanii nan dhugallee jedhanii bunallee yoo keenyaa firmatti qabbana akkasitti oduma jiraatiin carraa qabnu gaafa yaadamanii akkasitti garan gara fuula Rabbii. Tole isiniin mee haala itti wal argitan ni yaadattu? Eessatti wal argitan? Makkuma ta'anillee wal agarre anillee baritti fidee manga ati Rabbiin fedheetuma nama birallee didee hedduun didee Rabbi dabarsee gaasanii Rabbi makkatti walitti nu qabe. Tole. Gaafa jiruu teenyallee isaanillee kitaaba kanaan carraaqamallee uummata akkallee hin qabani. Waan namni duniyaa irratti walii godhullee quba isaanillee hin qabani anillee waan barbaanne qarshii 5,000 bicha naa kennanii maarii jedhanii waan hin bitattu jedhanii akkasitti walitti dhufnee waggaa dhufnellee waan takka hin qabnu. Alhamdulillah Rabbil alamin bishaan qabbanaallee gandarraa fudhannee akkasitti jiraannee booda Rabbiin gaanuu bal'isee oduma kitaaba kana isaan jala deebanuu achitti illee qaxabbanii eegasanii Rabbiillee rizqillee nu kennee akkasitti hojii jiraatu turre. Tole aadde Kariiman magaala Adaamaa keessa kan jiraatanii Sheek Khalid Mohammed Rashaad Abdullee immoo biyya Saud Arabiyaati kan isaan argamanii. Sheek Khalid aadde Kariiman nu biratti kan isaan argamanii nagaa wal gaafadhaame aadde Kariimaa waliin. Iddoo keenya akkam jirtan? Fayyaadha ijoolleen nagaa. Fayyaa akkam jirtan baa? Alhamdulillah baga jiraattan gaa. Baga walii gammanne maali simulsuu keessan honi irraa hedduu gammanneen tiibii Oromiyaatti irraa gammachuu qabaa kana simulsanii ummanni keenya gartee si babaasanii akka si argan hedduun irraa gammade irraa kana OBN'tti galatoomaa jaa akka gartee maatii Shamarran Abdullee yaadatanii ol baasanii waan kanarraa gartee gammachuun itti dhagahama. Kanaaf OBN galatoomaa jaa. Dr. Mohammed Rashaad Abdullee abbaa akkamii turan? Dr. Mohammed Rashaad Abdullee nama shanidha nama afur jiru qabda nama shan jiru qabda yoo maaliif na akkam naan jettanii Dr. Rashaad Abdullee goototaadha. Dr. Mohammed Abdullee hayyootarraa Dr. Mohammed Abdullee sheekotarraa Dr. Mohammed Abdullee xiinxala siyaasaa fi xiinxala gartee adda addaa jiru qabda. Maaliif namni miidiyaa sagalee uummata Oromoo namni alarraa bane Dr. Mohammed Abdulleedha. Gaafa Masrii jiru kuma dhibba sagal
shantamii saddeet irraa achirra waa'ee orummaa gartee sagalee orummaa kana akkamitti uummanni keenya sagalee isaanii ol baafna akkamitti yaadu ture Somaalitti oguu deemee 62tti 1962tti deebi raadiyoo sagalee uummata Oromoon Soomaalirraa banee 65tti 1965tti banee sagaleen uummata Oromoon achirraa dabarsuu ture waan adda gartee waan amantii fi waan nama bohaarsuu fi waan gartee nama dammeessuu fi achirraa dabarsuu ture sadaffaan qubee tana amma itti jirru kana namni baase namni bu'uura ishee kaaye namni dhalchisiis namni gartee abbaa qubee kana Dr. Mohammed Abdulleedha namni alaabaa dagartee alaabaa chaffee Oromiyaan amma itti jirtu tana namni kaaye Somaalitti 1964tti namni kaaye Dr. Mohammed Abdulleedha tanaaf hundinuu waraqaan hundinuu nu bira jirti gartee waraqaan hundinuu tanuma. Mee itti deebina Sheek Khalid itti deebina bara 1949 akka biyyaa bahani seenan isaanii kan mul'isu kanas immoo biyyoota garagaraattis akka isaan baratanidha seenaa isaaniitti raawwachuu kan dandeenye waa'ee barnoota isaanii mee maal nuun jettu? ni gaafa abbaa isarraa hoguu barate ilmi gartee dandeetii qabaatee akkamitti uummanni keenya gartee hoguu ganda hoguurraa deemu uummanni gartee cunqursuu turanii tumuu turanii dhagaan itti darbuu turanii wanni yaade akkamitti ijoolleen hara dhaabbattan dhagaanatti darbitu akkamitti dhaabaa akkamitti gartee irra dhoorgaa kana yaadu ture 1949tti karaa Jibuutii seenee Jibuutiirraa karaa Suudii seenee wanni yaadu ture inni akkamitti ijoolleen karaa tetteessu tana akkamitti gartee ifirraa dhoorgaa akkamitti maal nu arrabsetti maaliif waan kana gartee darasaa jetti maaliif oromummaa jetti jibbinsa oromummaatti tanaaf biyya arabaa dhaynee meeshaa fidannee ijoollee ala tetteessu tana akka darbinu gartee kararraa baafnu yaadu ture san booda inni karaa Dimishqii deemee karaa Suuriyaa fi karaa Filistiinii hajaan shantamii tokkotti hanga gartee 55tti Suudii ture 55tti Suuriyaa ture amata 5 hoggu achirraa waan barsiisuu ture waan gartee diinii fi kana barsiisuu ture barachuu fi barsiisuu ture 1955 achirraa bahee karaa Ijiptii deemee Ijiptirraa 1958 Yuunivarsiitii gartee Al-Azhar seenee Yuunivarsiitii Al-Azhar fitee lakka amata 1956tti Yuunivarsiitii seenee Yuunivarsiitiin fitee maastirii achirraa fudhatee 1962tti Somaalitti ergame san booda inni achirti oguu Somaalii deemni gammadee akka biyya teenya dhufee akka waan inni yaadu ture waan inni gartee akkamitti ijoolleen hararraa meessinu achirra jalqabee uummanni keenya yaadu ture san booda dalagaan tamasrii dhiisee hojjeta gartee Somaalitti daamee bakka raadiyoo kana sagalee uummata Oromoo gartee akkamitti sagaleen uummata Oromoo akkamitti ol baafna yaadu ture san booda achirraa hoggana gartee Somaalitti gaafatee akka sagalee isaanii dabarsuun raadiyoo Somaaliirraa san booda qooda kannanii qooda daqiiqaa 5tti kanname
دقيقة شني سنبو دقيقة كدخلنتي سنبو ربع ساعتي كرشنتي سنبو ديزمتي هنگا ساعتك أشرا دبر سوتره وان نأمني دميسو وان أمنتي في وان قرتي هدو جرا أدى قرتي نموني هدو جرا ونموني أشرا أشدلغو تراني إني وان أمنتي في وان سياسة وان قرتي أفاني في وان في سياسة في إساتو تقافتما تره تناف قبين أشرا باس قبين وكما دب سجل جهاتمي شنتي أومي غاف سومالين قبين تنبافتة قبين قرتي إشي بافتة إني قبين تنأرجع جمدة قبين تنباسة مال فما سومالي في أورمون تكما قبين ثاني qubee yeroo ammaa kana ittiin fayyadamnu kana isaan jalqaba akka ka'umsa ka'anidha kan nuuf kaasatii jirtanii mee maaltu isaan kakaase yeroo sanitti eega isaantu qubee tana baase qubeen tun amma akkuma agartanii kitaaba dura dursoo inni alaabaata inni baase tana laali alaabaan inni baase kuma 1965 alaabaata tana baase amma oromoon itti fayyadamtu oromoon amma mancaa fi billaawa fi buna fi urjii kanarraa fuudhanii odaa kaayan odaa kana achi garagalanii akkanatti godhan agartanii kun akka alaabaati ka afaaniiti yoo jenne kitaaba fura afaan oromoo gartee kitaaba kana gartee amma kitaaba namichi kuni achitti kitaaba kana 65 baase amma wanni oromoon dubbattu gartee seenaa dabsiisu toni gartee amma kitaaban laal amma gaazexaa tuni kililo chaatani agartanii miti ayye sun amma qubeen inni khaaye fi qubeeta namaatu dura khaaye namaat eenyu laale amma bakka tana qubeen inni khaaye laale sun amma shamash abdullee dhaga qubee dachaa kuni hayla fiidan qabu muriinan qabu muriina gartee ni argamaa miti eeyyeni amma laale dhagaa caabaa nyaachuu kuni dubbiin dhagaa gartee dachaa kuni hayla fiidaatu hin qabu muriinaan hin qabu nama hayla fiidaatu nama dura jira muriinatu jira muriinan akkanatti hin baafne qubeesaa kana ni argamaa miti eeyyen qubeetun amma akkanatti sirreessee amma qubeettaa itti ta'a qubeettaa eksii khajaan kuni akka fiidaatu gubbatti wayi kaaya gubbatti harriiqaa kaayee taajaa tuni qubeen dachaa kun yoo jettee dachaa DH kuni gartee addaadha qubee dachaa kun inni qabu abiraa amma gaazexaa suni laal amma tani gaazexaa ta duraan baate wanni dubbattu waa'ee shamash abdullee dubbatti ni argamaa miti eeyyen ayya qubee shamash abdullee tana laal amma ni argamaa miti wanni qubee tan namni dursoo qubee laatiinii kana amma itti fayyadamtu namni barreesse inni laala maal jinti sana ni argamaa miti gaaritti tole kan biraa hojii isaanii hojjetan keessaa quraanas karaa afaan oromootti hiikaniitii jiru inni kun oomee bara meeqa kuni bara gartee bara raadiyoon hoguu bane 70 gartee 70 irraa jalqabee barreessuun amata 20 irraa fudhate amata 20 wayya bituu isaa kitaaba بريسون في خنا أمتى ديدمي أنا متى خيت أما قافن أنجل قبو خطب بي تفسير خنا أنجل قبو بريسون وما دب سجل تربات تبي لمتي تربات تبي شنتي
أنا متاخي ترى تبرر شطره قرآن في كتابا قرتي ديدمي سقل تجرا كتابا آمنتي إسلاماتي في كتابا خسينا أمة أورموتي كتابا قرتي في هدو جرا كتابا أما شفين أورميات قرتي تنا راجو أورمياتي قابتن بداسة خندته واي هجي ساني في مالني هجيتي في قرتي قدنا فاني في نار قمامتي ين بركم لما في توكو أكا ورقارة غارغتن او بي ال لما تي في أوروميا يروسني بنون وقع المفا وقع تقفى دكتور علي برة تخنمه لما فا دكتور رشاد عبدالله تخنمه قرتي بنون غافا مال قدنا فاني في قدنا قرتي سينا في تخنمه وني تخن عبرة وقنا سا عبرة دا غافة أبو عبرة إيلو عبرة إيلو ساتو تغافة ما توري قرتي واي هدو جرا وني إني حجتي في مالي أما نموني خنا نياغرتني eenyu faadha isaan namo khoni dr Rashaad namni raajoo somali dalgu turan afaan oromootti namoonni ana shama Abdullee da tole toni Zainab jaartii santur shubbisaa ta duraati tole khoni abdi jaan khoni abdi jaani khoni aashaq qalleedha kun aashaq qallee ni argama eeyyeni aashaq qalleedha mutaan khoni tikkoon narra amma khoni Faatma Qaasim jaafa Faatma Qaasim jaan tawallis isaan kun warreen reediyoo afaan oromootiin Muqaadishoo akka darbuufis gaheen isaanii olaanaa akka ta'edha kan nuuf ibsaa jirtanii isaan alattis walaloo barreessatii turan afaan oromootiin jechuudha qubee afaan oromootiinis barreessaa akka turanidha mee walaloon isaan yeroo san barreessaa turan sun maalirra geera yeroo ammaan kanatti walalon ni jirti walalon torbada khayni khaye walalo jolle jira walalo jalle jira walalo garte wa walalo hadu jira la amma walalon tuni Gaafii inni khase la walalo jolle oromo da siyasa daga ya khoni kanin amata kun tokko fi tagali fi jahatami afurjikot jolle oromo da isiyamana bara wa hundahu isin abdanna isin buddhisut Ralumpu khandina duwajin jirada baredan isin barai Kota kulbata wabeku fartaktidu kuddata hojii baay'ee akka isaanii hojjetanidha seenaa barreeffama oromoo keessattis gahee guddaa nama taphatanidha adde Kariimanis nu bira jiru mee adde Kariiman hojii isaanii kana keessatti mee gaheen keessan abbaa warraa cimaa duuba haati warraa cimtuun ni jirti jedhama gaheen keessan mee maal ture yeroo isaan seenaa garagaraa hojjetan kan إنسان قرآن تفسير ماني في مدينة مسجلا سن أنا اللي قلالي في قسان دي مدخنا سفيرتورا وخير السنين أتي وجتيني قرآن هو سجل تفسير هنا أكيد غرغارون تريغا وجه غرغاري لالي في بقسان هو بني غلغلغا غويا دي غنما ديمني غلغلغا ني غنما كتك اسي في بقسان دغا خلا لالي في gargaaree deemanii sajjalanii galan waan humnati yaa naman gargaara malee waan kana waan jiru beeku. Tole waan yeroo sanitti haala mijeessituu fi barreeffama kana akkamiin dandeessanii isin?
gargaaraan turre barreeffam barreeffama kabar beera kana qara'uuna nan gargaaru nan caqasaaf katabuun danda'u. Tole in caqastu garuu. Barreessanii barsiisanii anan irraanfadhe malee. Kitaaba isaan barreessanii qara'anii sajjalan san. Laalee ganama caqasee fi qajeelchee fi deemanii sajjanii galgala gana ammallee ganama hogga deeman akkasumatti caqasaaf dhaggeeffadhee fi deeman. Tole isinis Saudi Arabiyaa akka turtanidha kanani odeeffadhe karaa Itoophiyaa yoom dhuftan? Ani? Ana mamata lamaanii keessan jira muharramin dhufe. Isaan erga lubbuun isaanii darbee naannoo waggaa 8 guuteetiit jira. San duras waggaa 4 asii jiraataniiti jiru. Yeroo san waliin hin dhufne jechuudha isin? Waliin dhufne illee deebi'ee anatti waraqaan tun ni badde achitti deebi'ee gizee isaan dhibee masalillee ramadaana baafadheen dhaqee ilaalu oddoo jenni amrii rabbii dhufte isaan illee aakhiramanii. Egaa aakhiramanii egaa akkasumatti innis achumatti hafee egaa amma dhufe. Tole waggaa 2 guutan erga dhuftanii isin? Guututti xiqquma hafee guute. Tole akkamiin gara dhufuu dandeessan? Gara dhufuu anillee xiqqoo harkinillee na cabee isaanillee biyyittillee cinqii isaatti tachiisunillee waraqaallee nurraa dhumte. Biyyuma xiyyattan galaa jee firra akkasitti egaa asitti on galigaa rakkoorra waan ga'u jee sumaan gadi alhamdulillah rabbil aalamiin ammallee waan rakkannee rabbiin gaa asitti akkasumas mana kireeffadheetuma akkatti jiraadhee as keessatti ammoo noogaa. Mana intala obboleettii biyyaa tajaajilatti kanatti mana baadiyyaadha gallee achi jira. Waggaa 2 darban garuu mana kireeffatanii jiraachaa turtanii? Waggaa tokkoo fi baatee 8 moo 9 kana. Tole amma waan ittiin kireeffattan waan dhabdanii fi karaa obboleettii keessaniitti kan mana nan dadhabee gamanni karaa na dadhabee dhishmaa wajjin gaafirraa ishiin tajaajilatti baadiyyaa bishaan illee hin qabu ifallee hin qabu. Baadiyyaa garamii? 105 180 jaanii. Tole asuma Adaamaa keessa ta'ee? Karaa baaburaa kanaas akkasitti asitti galee utii hojii galee amma jira baatii 2 eega galleessa. Baatii 2? Mee haalli fayyaa keessanii hoomee maalirra jirtu? Alhamdulillah rabbil aalamiin fayyaan qaba lakki fayyaa waan nan hin ciisu fayyaan qaba alhamdulillah waan takka illee waan ta'e hin qabne alhamdulillah kagaariittan jira nama dhabe malee nama qaadika nama biraan jirru namni baadiyyaa namallee hin qabne achi jira malee waan takka rakkoo hin qabne alhamdulillah rabbil aalamiin mana ishee san keessa jirra. Mana illee nan argadha jeen kajeelee sanillee arganne barbaannellee itti ga'uu dadhabnee ofirraa dhiise mana mashii hojii jiraataa jira. Silaa isin deeggarsa manaa akkasiniif taasifamu barbaaddu iddoo jiraattan? Kajeelee deddeemanillee waraqallee katabaa jennee waajjira sanillee dhaqnee mucaa obboleettii biyyaa haree fudha kanaa wajjin afaan irraa dhabnee deemnee ofirraa dhiifne. Kan biraa deeggarsi akkamii akkasiniif ta'u barbaaddume? Amma of duraaf waan sana? Amma kanaan booda osoo waan akkamiitti isin cinaa dhaabbatanii barbaaddu? Wallaahi gaana waan takka rabbi malee homaan qabnu silaa manallee ol argadhee numaan fedhe. Mana sanillee arganne malee dhagaa waan kana gargaara jecha rabbi malee numaan qabu ijoolleen beleeyyan kiyyallee nama waa qabu miti. Akkasumatti jiraataa turre warra rabbi beekuna beeka alhamdulillah rabbil aalamiin anama gargaara biyya ijoolleen adaati. Iddoo mana jireenyaatti kan isin barbaaddan? Iddoo mana jireenyaa? Mana jireenyaa waan argadhe sana barbaadan dhabee ofirraa dhiise malee. Dr. Mohammed Rashaad Abdulleeti. Isaan waggaa 12 dura karaa biyyaa dhufanii erga karaa biyyaa dhufaniis magaala Adaamaa kanas naannoo waggaa 4tiifis jiraachaa turaniiti jiru. Sanaan booddee lubbuun isaanii addunyaa kanarraa du'aan darbeetti kan jiru. Oromoodhaaf waan garaagaraa hojjetaatii nama turan Oromoon qubee mataasaa akka baratu seenaa Oromoo barreessuu keessattis kana malees immoo kama amantii Islaamatiinis Quraanas karaa afaan Oromoo hiikuu keessatti nama gahee guddaa ba'achaa turanidha. Haati warra isaanii immoo akkuma amma dhagahaatii jirru kana yeroo ammaa kana bakkeen jiraadhurree hin qabu obboleettii isaanii biratti hirkataniitu akka jiraachaa jiranidha kan nuuf kaasanii osoo mana argadhe mana dhuunfaa kiyyaa osoo hin qabaadhe yaala jedhu kan isaan kaasanii uummanni Oromoo qaama isaa
inni dagatu yeroo garagaraattis hojiiwwan boonsaa garagaraa hojjetaa turameeti kan jiru haadha warraa goota tanaatis uummanni Oromoo harka isaa bal'isee fi yeroo umurii isaanii dullumaa kanatti iddoo isaan dugda isaanii itti ciibsifatan osoo argatanii kanaanis immoo osoo bira dhaabbatanii waan jedhu kan dabarsinu dabalataan immoo Sheikh Khalid Mohammed Rashaad Abdulleetis karaa kallattiidhaan Saudi Arabiyaatti kan isaan argaman yeroo ammaa kana isaan waliin haasawaatii kan jirru hojiin isaanii bal'aadha. Dr. Mohammed Rashaad Abdulleetis waan hedduu hojjetaniiti kan jiranii hojiin isaanii kun karaa fuulduraatti akka bahuuf yaadannoonis akka taasifamuuf mee maaltu ta'uu qabaanuun jettu meesin immoo wanni antu gaaf tokko abbaa kee gartee gaaf adaamaa jiru wanni naan jee ani Oromoon hin komadhu jee maaliif hin jee maaliif hin komadhu Oromoon kun amata jaha adaamaan ta'ee naan jee namni tokko kana gaafate hin jiru namni tokko eessa jirta hin jiru namni tokko gartee maal godhu jirta hin jenne karaa mangistii haa ta'u karaa tirta Oromiyaatti haa ta'u karaa gillaatti gartee qoba gartee taa'u ture dhukkubsataa ture wanni jaanne rabbii jechuun godhee je waan kanarraan waan Oromoon waan irraa argatu hin jenne isaan gartee an wanni je maal gaafa sanani TV Oromiyaatti eenyu maqaan isaa gaaf tokko tiimeetiin yaamanii anaa dhuguu gartee yaamanii maqaan isaa irraa Ayyalaa jireeti? Ayyalaa jiree? Ayyalee isaa akkam dhufee gammadee ni booye namichi ayyalee hoguu dhufe ni booye akkamitti as jirta nuti hin beeynu waan kanarraa eenyu dhufee mana dhufee wajji dhaynee TV Oromiyaatti wajji dhaynee suuta wajji seennee gaafa san gammadee ni booye ayyalee gaafa san akkamitti si raanfatan jee namni akkamitti caffee Oromiyaatti si raanfattee gaafa san inni abbaa duula tuneessa eenyu ture gaafa ilmuhimmiin wanni uummanni Oromoon gaafadhu dubbiin deeggarsaa miti wanni nuti Oromoon irraa barbaannu gartee akka seenaa isaa jabeessan seenaa amma bakka sana laala alaabaan yaa'ii tokko qofaa kan alaabaati gaafa alaabaan maratam arabaan alaabaati gartee namni lammiin alaabaa haa gartee haa godhatu gaafatan Oromoon alaabaa sana godhatu amma jirtu sana tabbaa ilaal sanaaf tabbaa sana ilaal sana amma jirtu sana ilaali yaa'ii tokko qofaati kuni gaazexeessaa gartee gaafsan gaazexeessaa sana ilaali amma maqaan gaazexeessaa sana gaafa qubee sana haa abbaa harargeen jenne shawan jenne arsiin jenne baardiin jenne Oromoo jee maqaa Oromiyaa fi Oromoo baase kanaaf wanni barbaadu akka Oromatti irraanfachuu kuni xiqqoon natti dhagaamte nuti wanni dursinnu seenaa isaa akka hin dabsine bakka inni itti godhamu haa godhamu maqaa isaa moggaasisuun foundeeshinii tokko amma gaaf tokko amma gaaf tokko foundeeshinii tokko jaarree laali foundeeshinii kana ni dhagamaaf ni arga. Tole foundeeshinii kun kan maaliiti? Foundeeshinii kun gaafa obbo Mukhtaar jiru abajuma Mukhtaar jiru gaafa san foundeeshinii kana mana galmee aadaa Oromiyaatti badhaayinee foundeeshinii kana goonee daddambii bulmaata kana barreessinee namni na jala dhaga'u hin jiru gaafsan akka gartee foundeeshinii kana nuu jiraachisuu maqaan isaa bakka itti godhu gartee
ilmaan isaa maatii isaa hundinuu bakkatti godhame akka hayyoonni biraa seenaa isaa gartee wanin barbaannu kanuma ammoo yaada bal'aanuuf kaastan fayyaataa galatooma ay galatooma nu jabaadha galatooma OBN kun galatooma waan gartee yaadattanii ummaati yaadattanii Sheekh Abdullee yaadattanii waggaa isaa 8ffaa yaadattanii galatooma carraa kannu keessanii galatooma fayyaataa kabajamtoota daawwattoota keenya kaaseenaa Dr. Mohammed Rashaad Abdullee gabaabumatti waan isaan hojjetan kaasuuf yaalleetiit jirra maatiin isaas yeroo ammaa kana maalirra jira jenneetu iyyaafachuuf yaallee kun warra arganne haadha warraa isaaniitiif akkasumas ilma isaanii shanan keessaas Sheekh Khalid Mohammed Rashaad Abdullee waliin turtiin taasisne kanumaan kan goolamnu ta'a maatiin kun yeroo ammaa kana gargaarsa barbaadna jechaati kan jiru amma sirra deebisneetu wanti nuti kaasnu waan dandeenyu bira yaa dhaabbannu jenna qophii keenya kanumaan goolamna horaa bulaa deebanaa fayyaataa isin jenna adde Karimanis fayyaataa galatoomaa isin jenna galatoomaa isin jazaasin yaa rabbi fayyaasaa yaa khannu baga jiraatte آمين 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 فياك. أمري لردك خير هذا خير إلى ربنا فياك يا هن. توليك. أتي أتي تنبولي هوري إن شاء الله جلاد نجلو غاري. Qophii keenya kanumaan kan goolamnu ta'a nama torbee nu haa taasisu fayyaataa horaa bulaa deebanaa jennee jirra. yaa afaan oromoo wannin sidhaan madhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu